Abbaa Gadaa Lammeechaa Lammaan jedhama. Kaniin dhufe Oromiyaa irraa abbootii gadaa gamtaa abbootii gadaa Oromoon bakka bu'ee dhufe. Egaa marii biyyaalessaa kana gaafanni asitti dhufu akka Oromoo tokkotti yookaan immoo dhimma biyya kana Ethiopia kana akkamitti tokkoomsina kan jedhu kana uummata Oromoo keessaa illee bakka bu'ee dhufu biyya tana ijaaruu keessatti hirmaachuu waan nu barbaachisuuf gaheen ani akka nama tokkotti qabu uummata kana biyya kana utubnee gara tokkotti fiduudha. Gaaffiiwwan garaagaraa as keessatti marii kana keessatti ka'aa jiru. Gaaffiiwwan ka'an kana ijaarsa jalqabarraa wal barumsarraa jalqabee 10 qoodamnee garee 10tti qoodamnee 50tti qoodamnee 250tti qoodamnee 500tti qoodamnee mari'achaa turre jechuudha ajandaa qabnu irratti. Gaafa kana mari'annu mariin kun marii bareedaa fi marii gara waloo tokkootti nu fidaa jiru gara tokkummaatti nu deebisaa jiru waan ta'eef gareewwan jiru keessaa yaadonni garaagaraa ka'anii yaadota ka'an kana immoo walitti cuunfanii gara tokkotti deebisaa warri garee kana faasiliteetaroonnis jiru isaanillee waa sirreessaa gara tokkotti dhufaa jirra waan ta'eef mariin kun marii Itoophiyaa tana hundeessu marii cimaa fi marii boruu keenya sirreessu waan ta'eef yaada irratti waliigalaa jirra. Gareewwan keessa dabarre keessatti waliigalaa dhufnee jirra. Ammallee immoo waliigaluutti jirra. Amma 500 irra geenyee irra garee abbaa 500 irra geenyee jirra waan ta'eef kana cimsinee hojjechaa jirra mari'achaa jirra. Biyya tana utubna jechuudha. Biyya tana utubuudhaaf kan hojjechaa jirru, biyya tana ceesisuudhaaf kan hojjechaa jirru. Uummanni miidiyaa garaagaraa ala dhaabbatee dhaggeeffatee burjaaja'ullee wanni ala keessa odeeffamu waan dhugaarraa fagaate waan ta'eef tasgabbaa'ee haga mariin kun dhumutti uummanni kun obsee gaafa waltajjiin kun xumuramee gara tokkotti citutti amma murteedha miti kan kenninu mariidha yaada walii kennuudha waan ta'eef kana hubatanii wanni murtaa'ammatti hin jiru waan ta'eef miidiyoonni yaada garaagaraa kennan kun feesbuukiiwwan garaagaraa nama dhuunfatii yaada negatiiva ta'e kennan kun kan marii keenyarraa fagaate waan ta'eef namni tasgabbaa'uu qaba jechuudha. Marii kana miidiyaan kana ibsa kennu jira waan ta'eef miidiyaa kana hordofuu qabu waan ta'eef isa kanarratti hundaa'anii uummanni Itoophiyaa marti sabaaf sablammoonni hundu ani iddoo kana jiranis kan ala jiranis hundi isaanii akka nu obsanii nu dhaggeeffatan kan jedhu kanaaf biyya ijaaraa jirra. Biyya tana rakkoo kaleessa keessa turre san keessa baasuudhaaf deemaa jirra waan ta'eef mariin nu amma mari'achaa jirru kun waan biyya utubu malee waan biyya diiguu miti. Uummanni akkasitti akka nu qabatu kana akka nu beekan barbaanna. Kanaaf nageenya Itoophiyaa irratti finna jenneeti kan walii galaa jiru mari'achaa jirru. Yaadni nama dhuunfaa jiraachuu danda'a. Yaadni nama dhuunfaa yaada nama dhuunfaati. Yaada waloo keenyaa qabannee baana waan ta'eef haga sanatti uummanni Itoophiyaa uummanni sabaaf sablammoonni Itoophiyaa kun obsaan nu eeggachuu qabu. Kanaaf burjaaja'uun qabanii nu dhaggeeffachuu qabu kan jedhu yaada dabarsuu barbaadde waan naaf hirtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada.